Ashamaa harka fuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa walabummaa Diiz Neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qabannee jirru isinitti hima dursama turreewwan oduu. Piroofeesar Mararaa Guddinaa mariin biyyaalessaa akka amma deemaa jirutti rakkoo biyya kanaa kan hiiku natti hin fakkaatu jedhan. Mootummaan hidhamtootaa fi maatii isaanii iraarsu akka dhaabu ABO'n gaafate. Mootummaan lammiilee Saawud Arabiyaatti dararamaa jiraniif akka birmatuuf KFO'n ibsa baase kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee jirrudha. Amma oduu bal'inaan. Piroofeesar Mararaa Guddinaa mariin biyyaalessaa akka amma deemaa jirutti rakkoo biyya kanaa kan hiiku natti hin fakkaatu jedhan. Lollamma biyyattii raasaa jiru kun osoo hin jalqabin dura falli marii biyyaalessaati yoo jennu mootummaan nageenya jechuun BBC'tti kan dubbatan dura ta'an KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa mariin biyyaalessaa amma qophaa'aa jiru kunis fala waan fidu miti jedhan. Waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa tokkoo fi ji'a afuriif deemaa jiru akkasumas dhibdeewwan siyaasaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiilee nagaa rakkoof saaxilaa jiru fura jechuun mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa gaggeessuuf sochii fafakkeessaa erga jalqabee bubbuleera. Marii biyyaalessaa mootummaan rakkoolee biyyattii keessatti deemaa jiru aara galfachiisa jechuun sochiitti jalqabe kanaafis koomishinii hundeessee koomishiinaroota eeruu uummataatiin akka filatamu ta'uun yeroo ammaa kana namoonni 42 kaadhimamanii yaadni uummataa itti kennamu irratti akka argamu mootummaan ibsaa wayita jirutti. Wanta gurguddaa lamatu jira. Tokkoffaa marichi hunda hammachuutu irra jiraata. Amma garee tokko duwwaadha kan keessa jiru. Inni lammaffaa koomishiniin waan kana raawwatu ammoo bilisa ta'ee hin ijaaramne kun silaa hojii mootummaati. Akka malaallutti rakkoo biyya kanaa waan kunatti hin fakkaatu jechuun dursaan KFO Piroofeesar Mararaan fudhatama dhabsiisanii jiru. Dhaabni isaanii KFO'n adeemsa marichaa irratti qaamni maricha gaggeessu walaba miti jechuun maricha irratti hirmaachuuf waamicha taasifameef akka hin fudhatiin hafanis himaniiru. Kana malees adeemsi marii kanaa karaa fala fiduun deemaa hin jiru jechuun dhaabni isaanii xalayaa ergaawwan ijoo 4 qabu mana marii bakka bu'oota uummataa fi waajjira ministeera muummeetti galchuus Piroofeesar Mararaan eeraniiru. Xalayaan nuti galchine ergaawwan ijoo 4 kan qabudha. Isa keessattis mariin kun hunda hammachuu akka qabu koree waan kana gaggeessus bilisa ta'uu qaba kan jedhudha. Rakkoon biyya kanaa bal'aadha. Qofaa hin deeminaa kan jedhu gaafanne deebis hin arganne jedhaniiru. Dhaabni isaanii KFO'n filannoo keessaa dhiibamee bahuu kan yaadachiisan Piroofeesar Mararaan akkaataa amma deemaa jiruun marii biyyaalessaa kana keessaayis dhiibamnee bahuun keenya waan hafu miti jedhaniiru. Miseensota 42 kanneen koomishinii marii biyyaalessaatiif kaadhimamanii amma yaadni uummataa irratti kennamaa jiru jedhaman ilaalchisee namoota kana keessa kan hin beeku jiru. Hiriyoonni kiyyayyuu keessa jiru. Rakkoon isaa namoonni kun eenyu kan jedhu osoo hin taane namoonni kun akkamitti dhufani akkamitti deemu garee kamtu isaan fide maal gochuu danda'u kan jedhudha gaaffiin jiru jedhaniiru. Ulaagaan namoota koomishinii hojii akkanaa hojjetu itti filatamu yoo madaalamu namoonni filataman kunniin madaala ulaagaa faranjootaas ta'e karaa aadaa jaarsummaa biyya keenyaas kan hin guunne jechuun dubbatu. Faranjoonni qaama sadaffaa qaama walabaa jedhu garee lachuurraa kan bilisa ta'e jechuudha. Akka aadaa biyya keenyaatti yoo ta'ellee jaarsummaa garee lachuutu lakkaawwata. Inni ammaa kun lamaanuu hin taane gareedhuma tokkotu jaarsa lakkaawwate koottaa qooda fudhadhaa jedhe rakkoon bakka kana jira jechuun Piroofeesar Mararaan ibsaniiru. KFO'n mariin amma taasifamuuf jiru kun qaama bilisa ta'een akka gaggeeffamuu fi hunda akka hirmaachisuuf waamichaa fi qabsoo taasisu akka itti fufus Piroofeesar Mararaa Guddinaan himaniiru. Haaluma wal fakkaatuunis miidiyaan adda istaandardi paartiilee sadan adda bilisummaa Oromoo ABO Kongireesii Federaalawaa Oromoo KFO fi adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeen ABO irraa mirkaneeffadheera jechuun akka gabaasetti adeemsichi walaba akka hin taane dhimmicha akka quba hin qabnee fi hunda kan hammate miti jechuun akka hirmaachuu didan gabaaseera. Komii paartiileen kunneen kaasan irratti gama mootummaan amma dura deebiin kenname jiraachuu baatus milkaa'ina marii biyyaalessaa karoorfame irratti yaaddoo uumeera. Mootummaan hidhamtootaa fi maatii isaanii iraarsuu akka dhaabu ABO'n gaafate. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n dhaabni biyya bulchaa jiru hidhamtootaa fi maatii hidhamtootaa iraarsuu akka dhaabu ibsa baaseen gaafate. Jaarmiyaan hooggantoonni isaa hedduun sababoota adda addaan mana hidhaa keessa jiran kun ibsa isaa keessatti dhaabni bilxiginnaa kan biyya bulchaa jiru addatti miseensotaa fi deeggartoota ABO iraarsuu jabeessee itti fufeera jechuun komateera. Caasaan nageenyaa bilxiginnaa hooggantootaa fi miseensota ABO seeraan ala hidhuun manneen hidhaa keessatti adeemsa seeraa tokko malee dararaa jiraachuu ibsichi eereera. Ibsi ABO kun kan ba'e Guraandhala 9/2022 manni murtii hoogganni dhaabichaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi waayillan isaanii osoo hidhaa keessa jiranii galmee isaanii cufuun erga dhaga'ameeti.
Abukaattoon Koloneel Gammachuu fa'aa obbo Tuulii Baay'isaa yaada miidiyaaf kennaniin maamiltoonni isaanii mana murtiin bilisa jedhamanis seeraan ala to'annoo qaamolee nageenyaa federaalaa jala jiru jechuun adeemsa haqaa jiru komataniiru. Mootummaan manneen hidhaa seerawaa fi seerawaa hin taane keessatti nama dararaa jira kan jedhu ibsi ABO manni hidhaa Burraayyuu giddugalaawwan hidhamtoonni itti dararamaa fi tajaajila wayituu itti hin arganne keessaa tokko ta'uu ibseera. Hoogganoonni fi miseensonni dhaabichaa akka Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa fi Battee Urgeessaa haala qabiinsa badaa manneen hidhaa keessa jiru mormuun nyaata lagachaa akka jiranis ABO'n ibseera. Hidhamtoonni kunniin mana hidhaa Galaanirraa Burraayyuutti dabarfamuu isaanis ABO'n himeera. Manneen hidhaa gariin keessatti hoogganoonni fi miseensonni isaa maatiidhaan akka hin daawwatamne dhorkamu, nyaataa fi bishaan dhugaatii argachuu dhabuu fi sarbama mirgoota namoomaa biroon irra gahaa akka isa yaaddessu ABO'n ibseera. Mootummaan dararaa hidhamtoota irra gahu haa dhaabu jechuun kan gaafatu dhaabichi hawaasni idil-addunyaa fi dhaabbileen mirga namaaf falmanis dhimma kana akka quba qabaatan ABO'n gaafateera. Namoonni siyaasaa hedduun Oromiyaa keessatti hokkara kaasisuuf yaalaniiru sababa jedhuu fi sababoota biroon hidhamanii kan jiran yeroo ta'u adeemsi haqaa isaanii walxaxaa ta'eera. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawit Ibsaas ji'ootaaf mana isaanii keessaa akkan sochoon hidhaa jala jiraachuu dhaabichi amma dura beeksisee tureera. Mootummaan lammiilee Saawud Arabiyaatti dararamaa jiraniif akka birmatuuf KFO'n ibsa baase. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n dararaa tibbana mana hidhaa biyya Saawud Arabiyaatti lammiilee irra gahaa jiru eeruun mootummaan Itoophiyaa atattamaan tarkaanfii lubbuu baraaruu akka fudhatu gaafate. Dararaa Saawud Arabiyaatti lammiilee irra gahaa jiru dhaga'uun mataan isaayyuu nama surra jechuun KFO'n ibsa baaseera. Imaammatoonni guddinaaf jedhamanii biyya keenya keessatti bahan hirmaachisaa fi sirrii ta'uu dhabuudhaan gariin hojiirra hin oolan hanga ta'e yoo hojiirra oolanis fedhii namootaa fi garee muraasaaf giddugaleessa waan taasifamaniif fedhii uummattoota keenyaa otoo hin guutiin karaatti hafuu kan jedhu Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO'n guddinni dhibbeentaa ganaa galmaa'eera jedhamus qabeenya namoota muraasaa fooyyessuurraan kan hafe lammiilee agabuu isaanii oolanii bulaniif in yaadamu xiyyeeffannoon kennamus gadaanaadha jedheera. Lafti bal'aa fi qabeenyi uumamaa hedduu otoo jiru haalaan misoomsuu dhabuudhaan kan ka'e lammiileen biyyattii jireenya dhuunfaa fi maatii isaanii fooyyessuuf jecha haala baay'ee sodaachisaa fi yaaddessaa ta'e keessaan gara godaansatti kan qajeelan. Karaa biraatiin bulchiinsi siyaasaa biyya Itoophiyaa walxaxaa ta'uurraa kan ka'e lammiileen kana baqachuuf biyyarraa godaanan lakkoofsi isaanii laayyoo akka hin taane KFO'n ibseera. Waggoota 30 darban keessa qofa lammiileen fedhiin siyaasaaf dinagdee guutuu fi dhabuudhaan gara biyyoota hambaatti keessumaa gara biyyoota arabaatti yeroo godaananitti hurrii gammoojjii fi irbaata kashalabbeewwanii fi bineensota galaanaa ta'anii akka hafan KFO'n eeree keessumaa biyya Liibiyaa galaana cinaatti irra qalamanii fi yeroo dheeraadhaaf biyya Saawud Arabiyaatti mana nama dhuunfaa fi tibban ammoo jublaadhaan mana hidhaatti ukkaanfamanii dararaan isaan keessa jiran baay'ee kan nama sururuu fi nama gaddisiisu ta'uu ibsi Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO addeesseera. Kanaafuu hanga ammaatti lubbuu hedduu dhabnus mootummaan lubbuu lammiilee afanii baraaruuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu ni gaafanna jechuun Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO'n guraandhala 10/2022 ibsa baaseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu walabummaa Niiws Neetwoorkiif qopheeffannee sangammaa ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii jenna.